meeshaalee quufan isaa sarpaayiz godhee tokko isaatii fi akkasuma qarshii isaa akkuma argaa jirtan jechuudha. Har'a jalqaba irratti istoofii akka inni jiruu fi ulaagaalee isaa hunda banee isin agarsiisa. Haga jabaatu ijoolleen banuu hin dandeettu gabaabatti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harka fuunee jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin hundi keessanuyyuu quufan haadha ofii jechuudha. Qarshii 70 hin geenne meeshaa akka sarpiraayiz godhee fi akkasuma immoo 70 maal nuubitti warri jirtan hundi keessanuyyuu koottaa laalaa ija keessaniin isin jedha. Viidiyoolee hedduu qabadhee isin dhufee jira. Uffata meeshaalee biyya alaa erguufillee hojii waan hunda qopheeffannee jirra. Akkuma argaa jirtan kana haati fi haraa baafatanii jedhe eessa deema bootaan kuyyoo jettanii nageellee jedhaniini asii miti. Nageellee sigaaloo namni beeytan hin beeytanii warri hin beeyneef aanaa gada basaasaati. Akkuma asitti argaa jirtan kana istoofiin kun ija lama qabaa jechuudha. Kun ammoo gamada isaati, kun kurree isaati, harayaa miti. Kun ammoo bakka maksafaa kaayanii irratti waa kattafatanii asitti ammoo bakka distii kaayatanii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kana maleellee jechuudha bakka distii kaayatan kanallee yoo barbaanne jenne yoo distiin keenya baay'ee ta'e lafa keennee haala kanaani distii lama irra kaachuu dandeenya. Akkasuma immoo akka ijoolleen nu jalaa hin jiisine distii lama haga 3 illee as keessa keenne itti cufuu dandeenya. Kunoo akkuma argaa jirtan asitti jechuudha. Kunoo argaa jirtan haala kanaan jechuudha. Waan baay'ee ulfaatu miti. Argitanii argaa jirtanii haala kanaani kuni ammoo as deebi'a yeroo hedduu isa kana waliin hin ergu waa'ee istoofii irraa waan baay'ee isin hubachiisuu barbaada. Kuni irratti hin deebi'a wala mallee kunis ammoo haala ta'een namni hedduu cabaa ta'anii kuni cabaa odoon tahin asirra rakkata. Har'a viidiyoo kaameraa zuum godhee wanni isin argisiisu sibiilli kun akka kun dhaabatu kuni jechuudha. Akka kun dhaabatu taasisa. Kan argaa jirtanii miti. Kana kama maktafaa rakkattafan kanaaf akkanatti akka gaddeebu taasisa. Kunillee irraa ol ba'aa jechuudha. Wanni ani isin argisiisuu barbaadu kuni akka qadaadame yeroo fe'amu kan amma kana waan jechuu argitanii kuni salphamatti irraa ol ba'aa jechuudha. Hubadhaa sirriitti yoo fakkeenyaaf kun irraa ba'e amma yeroo erginu kana irraa baasne kana addatti deema. Yoo fakkeenyaaf kana achi gargalchanii itti goona jedhan itti hin godhamu. As keessa seena waan ta'eef argaa jirtanii sibiila as keessa seena kun sirriitti humnaan malee ila argitanii. Ay bakkuma kana qofa argisiisa. Argaa jirtanii haga asii itti seene waan ta'eef yoo xiqqaate saantii 3-4 jechuudha. Kanaaf sirriitti hubachuu eeggannoo godhuudha. Itti aansuun eelee guddoodha. Eelee diqqoo na jalaa hin bitini eelee guddoo naa bitiif jedhe leengadda asirratti wanni isiniin jedhe bakki gombisaa kenna itti gombifannu haala kanaan fuula keenyarraa akka ibiddi nutti olii jechuun fuulatti onnuun aarree buddeen yeroo irraa baasnu akkana tahuu qaba. Kallattii harka mirgaati. Asitti ammoo qoxaariin isaa kan bannee ittiin cufnu garana tahuu qaba. Asiin fakkeenyaaf ridannee kan itti buufannu yoo ta'e asiin bakka meeshaalee kaayannuu fi bakkoota waan adda addaa kaayannu haala kanaan hidhama jechuudha. Eelee yeroo baay'ee viidiyoo yoo waraabnu kuni yookaan afoo aanuu danda'a yookaan ammoo inni kuni achi aanuu danda'a. Akka sodoon tahin kun haala amma argitan kanaan leengadda isinii dubbadhee jira. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa isin jaaladha. Isin kabaja ammallee kuni kan ittiin bananii ittiin cufanii kan ammoo girgiddarratti ittiin hidhanii ogeessatu ittiin hidha. Gamanni isaa yookiin haga furdatu ija keessanii ilaalaa isiniin jedha. Itti aansuun jechuudha akkuma sitti argaa jirtan kana waan biraa qabadhee dhufa caammaa baafadhee ol ba'a. Kun haala amma argaa jirtanii jechuudha. Sufraa baay'ee bareedaa ta'ee carqii kana sirriitti zuum gootee waraabdaaf jechuu akkana zuuriyaa akka gammadu obboleessi keenya haati tiyya bifa diimatti dhiyaatu jaalatanii xiqqoo akka mul'atu irraa achi siixeeti. Bifa diimaa dhiyaatu jaalatanii booraf diimaa jedhee isa kana carqii nama baay'eetu jaalate. Kun sufraa rakabootiiti ni argaa jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kun ammoo sufraa nyaataati. Maashaallah tabarakallah. Bakki nu itti waraabnu sufraa kanneen lama qofa afuu hin danda'u. Argaa jirtanii kun argitanii bakki nu itti waraabnu sufraa kanneen lamaan qofa afuu hin danda'u. Haala amma argitan kanaan jechuudha. Maashaallah tabarakallah taqama hedduu kan namatti tolu. Sufraa kana akkanatti illee cabsanii itti fayyadamuu ni danda'ani. Kunniin ammoo kun duuba isaallee carqiidha. Waraqammaan ittiin uffifne bichaan baay'ee furdaadha. Kunooti asirratti kalarii kana itti goone hedduu kan bareedu haala. Namni guddaan kalaroota akkanaa baay'ee jaalatanii isiniin jedha. Kunooti sufraa kana guddaa kana akkasuma sufraa rakabootiiti minxaafii jechuudha. Turkii isii oriijinaalaa
qarshii 14,000 isa kana ammoo kan qarshii kana jechuudha fireeshanii kana ammoo tuyyuu fireeshan irratti kagalu tiraasii 20 meeqa jechuudha tiraasii 20 way baay'ee baay'atu naan jedhe haala kanaan waddaleessisee fi jira itti aansuun ammoo tuyyuu kun rakabootiidha rakabootii maal godhaa hiikaa amma deemaa meeshaa waan ta'ee fi bakki deemullee aanaa gada basaasa achirraan hin beekan yeroo maraayyuu kun zarii kanaati rakabootii mastaawwatii guddicha sanii jechuudha huno hin beekan hundi keessan hin beeytani itti aansuun ammoo tuyyuu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya saanii raanii kan mana keessa ofiitti fayyadaman naan jedhe saanii raanii turkii orjinaala kabaa'ee guddaallee hin taane naan jedhe kunoo silaalaa raanii turkii argitanii habbaa meeqa qaba habbaa 3 jajjaboo jechuudha kunooti itti aansuun maankaa zabanaayii naabitii fi haati kiyya haanaa gammadan haanaa bashannan jedhe maankaa adii kana jechuudha haati kiyya waan akkana gara diimaaf keessaa qabu jaalatan jedhe isa kana jechuudha dheengadda finfinnee nu dhufe isa kana binnee fi itti aansuun mastaxaba harkaati kunooti akkuma isin beeytanii jookiin harkaa kun ka 300 jira ka 350 jira ka 280 illee jira itti aansuun siniidha sinii ammoo tuyyuu kunooti sinii baay'ee doolaarii bareedduu taate fi isii furdoo orjinaala maguddaa biratti isintu yabbuun bareeda itti aansuun jookii mana keessaaf fayyadamanii itti aansuun meeshaa kanaa sirriitti dhaqama manaa ta'uu qaba jedhee kun akkuma argaa jirtan kana jechuudha jookii fi burcuqqooleen orjinaalli aslaala argitanii baay'ee orjinaalaa fi furdaa kan tahe qarshiin isaa ammoo yabbinna isaatiin wali ilaallata itti siisitanii ilaaluu dandeettanii qarshii 3,000 fi 200 isiniin jedha itti aansuun meeshaan obboleessi kennaa dhafiitii bite maankaa shuukaa waan adda addaa darzana tokko qarshii 1,000 fi 300 akka feetanii kun guutuun isaa jechuudha itti aansuun isaanii kuufisiiti firee 6 qarshii 500 jechuudha xiqqoo habbita 600 jirti 400 jirti itti aansuun asitti akkuma argaa jirtanii firee 12 isaanii zirgiidha qarshii 2,200 giloobaalii boora haarayaa miti ka beekamaadha miire kalara boora kana dhiyaatu guutuun isaa waan ta'eef boora kanaafi qarshii 7,000 itti aansuun firii kana firee 4 naan jedhe isa 2,200 kun ammoo birrii 900 safeediidha birrii 800 hasammuu suyu kun baay'ee qaqal'ooti xiqqoo waan taateef birrii 900 isiniin jedha itti aansuun masoobiidha daanteelii wajjin 3,000 fi 700 kunis akkasuma qarshii 3,000 fi 200 akkamii 2,000 fi 800 mida'u 700 walirra herreegadhaa isiniin jedha dadhabee jira tura hin dadhabe akkuma sitti argaa jirtan kana jechuudha kabe uffata hiikaa erga dhiqanii keessa kaahanii firee lamaa naabitii fi kan ka itti yoo dhiqan alajjiidhaa keessa kaatan kan ammoo tuyyuu ka yeroo goge keessatti guuratanii kan keessa fayyadaman naan jedhe qarshiin isaa ammoo birrii 1,000 akka lamaan isaa 1,000 2,000 akkasiiti kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mintaa fi argitanii jirtanii Mintaafiin guddicha Turkiidha. Qarshii 10,000 sanii isa kana ta'e 10,000 illee jira. Akkasuma immoo 7,000 illee jira. Hartiidha san baay'ee bitee beekuu hagamma. Wanni isin jedhu qabu yoo afee isin argisiise bakki afuu hin xiqqaatanatti jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dhugaa dubbachuuf haganuma yoo isin argisiise jedhe isinillee hin gammaddani. Carqii firaasha kanaa mucaan kun 5 qaba baay'eedha jechuudha. Mana guutuu manni guddaadha jedhee mana jechuun baadiyaallee miti magaalaa xixiqqoodha. Kanaaf dhiiras tahee dubartii tahee warroonni meeshaa keessan maatii keessanii bittanii erguu barbaadan yeroo hundaa jechuudha. Manni keenya balballi keenya isiniif banaadha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kunoo achitti kaameraamaaniin isin argisiisaa jira. Carqiilee achi keessa jiru ani socho'uu dadhabee. Kana qofaa miti baay'eedha jechuudha argitanii. Carqii kana nama hedduutu iyyuu asiin dura ajajataa tureeyyuu baay'ee namatti tola. Akkasuma immoo ispoonjii of keessaa qaba. Firaashni immoo ekstiraa boondiidha. Amma firaashni baay'inaan argamaa jiru itiyoo ispoonjii orijinaal illee ni jira. Namooti itiyoo orijinaal dalaisiifattan itiyoon xiqqaa kanaa gadi tiknisni isaa 10 kuni 12 tiknisni isaa jechuun lafarraa ol ka'iinsi akkanatti qilleensarraa ol ka'iinsi tiknisa 12 itiyoon namooti iyyuu tiknisa 10 mitirri illee xiqqoo garaan kunillee kuni 75 akkamii itiyoon namooti iyyuu 70 jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waan kana hunda isiniin jedhee isinitti hime laayik odoon godhin bira hin dabrina qarshii akka kuma jechuun 7,068 fi birrii 300 waan biteef 7,000 jala kakalaa isiniin jedhe wanni isiniin jedhu yoo jiraate inni tokkoffaan namni meeshaa biyya alaatii barbaadanis ta'ee biyya keessa barbaadanii hundi keessanii maashaallah isiniin jedhe mucaan kuni haadha isaa jechuudha meeshaa aadaa irratti
waan baay'ee qopheessinaan jedhee cuukkoon jira yookiin dhiifama of kolcha dhangaan jira yookiin daraaraan akkasuma mootuyyuu dhadhaalleen hin jira itti godhii fi killatti illee waan marattuu guutinaan jedhee meeshaan aadaa hin baane yoo danda'ame viidiyoo isin waraabaa yoo dadhabame immoo nagatti toora bulaa fayyaan fayya isin jaalladha isin kabajaa laayikii odoon godhin nam tokkollee irraan bahina waraabina.